dhimmoota sadii irratti mootummaan wayitammaa kana xiyyeeffateeti kan inni hojjetaa jiru. Tokko magaalomsuu irratti, magaalomsuun immoo dhimmoota sadii irratti kan xiyyeeffatee jiru. Uummata magaalomsuu, magaalaa magaalomsuu fi hoggansa magaalomsuudha jechuudha. Akka magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti hojiiwwan misooma koriidaraa wal qabatanii magaalaa kana magaalomsuun hawaasaaf jiraataadhaaf mijataa taasisuu keessatti hojiiwwan hojjetaman kanaan dura maal ture ammoo maal fakkaata kan jedhu hawaasa haasofsiisneerra hordofnee walitti adeemna. Bakka itti qoshashaa waan dhalate gatamu ture ammaddee koriidar limaatiin kun dhufeeti baay'ee gaarii ta'ee bal'inni karaasi dhaloota ammaa fuutuu hin ta'in dhaloota fuula duraafis baay'ee gaarii ta'ee ሸገር ሳይመሰረት የነበረው ልማቱ ይሄን ያክል ነው። ኤርገን ናኖ ከነ ጅራቹ ጀልቀቤ ወጋ 18 ኦል ለኮፍሲሴራ ኦሶ ሸገርን እንዳይኒን ዱረት መጋለቲን አባዋን ቀብዱን ፈካቱ ቁልቁልና ይንቀብዱ ዳንዲን ኮንኮላታፍ ነማሌ ቶኩማ እንዩ በልነ ይንቀቡ ዋንቴፍ በላ ኮንኮላታ ጭማ ጌሲሳ ቱሬራ አመ የሮ ላልቱ ከነገሩ አብጁ ሲት ፈካታ ዳንዲን ለፎፍ ኮንኮላታ አደደበውን ጭነት ሳይክሊሌ ሆጀተሜራ ከነጫላ ማልቱ ሲገመቺሳ ጅራቶኒ ከናንዱራ ዳይመን ሳኒ በሸነንሲሱዳፍ ገረ መጋላ ፊንፊኔት ከንሳን ጌስሳ ቱረን ሰበቢንሳስ ኢኒሺዬቲቭን ኩን ዋን እንጅሬፍ ቱሬ ሆጂን ሚሶማ ኮሪደራ ኩን ገሩ መጋላ ጅጅሩ ከሰት ጌውላና ተባቴቲ ከንጅሩ መልካ ኖኖቲስ ጋ ከኒን አከሲ አፉርሸን ጃኦል ኩታ መጋልቻቲ ሆጀተሙዳን ሐዋስኒ ገልገለ ኢጆሌሳ ቀበቴ ናኖ ከነት ዱፌ አከበሸነኑ nuuf kaasee jira. Asin gara dambal dugda duubaa kana yoo ilaaltan asirraan seensa Alambaank irraa yoo ilaallu hojii kana jedhamee hojjetamaa jira. Kunis immoo daa'imman keenyarree dhaloota daandii dheeraa deemnee argisiisuu osoo hin taane kan maasum keessatti nullee galgala namoonni bakka hin taanetti illee laayifii isaanii yookaan mana dhugaatii hin taanetti kan dabarsan baanii asirra hookii godhuudhaan. Ijoollee keenya baay'ee gammadaa jiru. Mucumti kiyyallee kaadheessumallee maal wabbaan geessinaan jedhe timirtiin mana oolee baay'ee laalchisaa ture naannoo kana deemee tokko gamana isaa. baay'ee deeman akkanam nagarreen duraan konkolaataa fi namni waluma bukkee darba ture balaan baay'ee saaxilamaa ture balaaf namni miilaan deemu jireenyaan jecha daandii namaa adda baasee daandii saayikilii adda baasee daandii konkolaataa ergan adda baaseeti baay'ee gaariidha. Hojiin misooma koriidaraa wal qabatee magaalaa magaalomsuudhaan hojjetamaa jirugaa deeggarsa hawaasaa dabalateeti akkas miidhaguu kan inni danda'e. Kana keessatti jiraattonni bira akka dhaabbatanis ni kaasu. ልክ ቦታ አንሱ ስንባል አሁን አሹሽ ስንባል እናሻሻለን. Hojii misoomaa kana keessatti mormii tokkollee namni dhiyeesse hin jiru. Ani gama kootiin mana gaaraajiin qabu kaasii ol buuti jennaan ol buteera. Maaliif yoonaan jette misoomichi anaaf malee nama biraaf miti deeggarsa biraa keessattiyyuu hirmaachaan jira. Obbo Gammachis Margaa mana qopheessaa kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti itti gaafatamaa itti aanaadha. Hojiiwwan akkam kutaa magaalichaatti hojjetaman maal fakkaatu jennees gaafanne. Piroojektota qindaawaa waa hunda of keessatti hammatan integrated karaa ta'eetiin piroojeektii babal'aa hojjechaa jirra jechaadha. Isaan keessaa daandiiwwan asfaaltii gugurdaa fi hojii misooma koriidaraati jechaadha. Bu'uuraalee misoomaa garaagaraa magaalaa keessatti hojjetaman dabalatee misooma koriidaraa akka waliigalaatti kutaa magaalaa keenya keessatti hojjetamu waliigala dheerina gara kiiloomeetira 8tti siqu baajata qarshii biliyoona 2 oliin yeroo ammaa kana waliigaltee godhamee hojiinsaa baay'een hojjetamee gara xumuraatti deemaa kan jiru ta'uu fi inni kun jiruuf jireenya uummata keenyaa karaa jijjiiruu danda'uun miidhagina magaalaa keenyaa karaa baay'ee ol kaasuu danda'uun fi namni magaalaa keessa jiraatu magaalummaa barbaadee akka keessa jiraatu qaroominni as keessatti akka lafa qabatu karaa hundumaanuu magaalli keenya teeknooloojiidhaan deeggaramtee jireenyi hawaasa ishiitti sadarkaa sanattis akka ol guddatuu fi hojii koriidaraa kana bal'inaan hojjechaa jira jechaadha.